dhiirti leencii guyyaa du guyyaa rakkatu guyyaa hidhamu guyyaa cinqamu boohee saba isaan boochisu jechuudha. Saba isaa onnachiisaa jechuudha. Biitiin laaftu ijaaramtu jirtu. Ameerikaa har'a nuti gurraachi keessa yaanee dalagannu kana dhiiraatu gartee sareen itti foon isaa nyaattee itti torchi ta'ee itti du'ee itti rakkatee Ameerikaa tana Ameerikaa godhee gurraachi kamataa ol qabatu godhee jechuudha. Saawuz Afrikaa har'a gartee nuti hundi itti bannu tana dhiiraatu gartee gatii itti kafalee huun itti hidhamee huun itti du'ee huun itti torchi ta'ee huun itti kawaboon tiyyammaa gartee gaara keessaa dhukkee godhu jirtu kanatti gartee gaara seenee dhukkee godhee Saawuz Afrikaa san Saawuz Afrikaa godhee jechuudha. Gaanaas akkanumaa jechuudha. Keeniuma ollaa keenyaa kana dhiiraatu itti gudeedame isii bilisoomsu dhiiraatu itti hidhamee itti caphee jechuudha. Garuu har'a wanniin baga gammaddan baga gammanne isiniin jeef dhiira akkasiisan harkachuu keenya. Sun eenyu Taayyee Dandayaati. Nama gitan qabne nama hiriyaan qabne nama paaspoortiin Ameerikaa harka haayyamte. Deemi jedhanii gartee baalagizeen nuutu si fuudhee si oofaa jedhanii baalagizeen ganda isaanii takka uufte itti dhufte. Shayxaanni daafloosilleen hayyamee fi narraa si oofaa jee biyyatiyya keessatti biyyee ta'a malee saba kiyyaa wajjiin qaaleensa jireenyaan qooddadha malee saba kiyyaa wajjiin gibiraan gidirfama malee saba kiyyaa wajjiin hidhamee cafaqama malee yoo du'a taate saba kiyyaa wajjiin ajjeefama malee si gale yoo bal'oo taate saba kiyyaa wajjiin bal'oo baha malee ummatana amanee na filate ganee paaspoortii isin na kennitan hin barbaadu jee paaspoortii Ameerikaa irra didee Awurooppaa miti Saawudii miti Dubaayii miti Maalii miti paaspoortii Ameerikaa harkarra kennameefi akka viizitaa godhanii baasuu kaaniiti abadan jeedide. Leenca akkanaa qabaachuu keessaniif baga gammaddan baga gammannee baga moohannee baga injifannee. Sadarkaa qabsoo Oromoo namni dubbatu hin jiru. Namni Oromoof gatii kafalu hin jiru. Kanaa booda namni Oromoof hidhamu hin jiru. Kanaa booda namni Oromoof du'u hin jiru jettutti marroo dirribaa waboo jaaree as baasee nama du'u jira lakkii jee. Taayyee Dandayaa as bahee lakkii nama biyyarraan baqannee hidhamuu jira je'ee hidhamee garsiise. Jaawar Maammat as bahee lakkii addunyaa guutuu dippiloomaasii Oromoo hin balleessitan jee addunyaa guutuurra deemee dippiloomaasii godhu jira jechuudha. Sigalee karayyuun namuu dalagu jira jechuudha. Tanaafiin baga gammaddan baga gammanne isiniin jee. Sigalee waan takkaan isin gaafadha. Nama hundaa sagalee ta'a. Akka arraa kanatti Taayyee qofaa miti. Arraa hedduun peejii Oromoo guutuu jala deemee laalee jechuudha. Dhugaa galataan isinii galchuu qabu. Murtiin tun murtii shiraa, murtii dabaa, murtii siyaasaa wanni Taayyee irra bahe sun dabre sun akka taate Oromoon guutuun afaan tokkoon mirkaneessitan gujjaa. Boobar arra Taayyeen boonu jira bar. Anaafisii bar kaboohu jiru. Dhiira bar waan itti fakkaate saba isaatii sagalee taate bakka dhugaa du'a taatus hidhaa taatus keessummeessee bar. Namni kanaa boonu qabaa bar. Namni kanaa gammachuu arkachuu qabaa bar. Sammuun isaa bilisaan taa'u jira bar. Naafi ati waan itti amanne daafloos sodaanneeti bar. Mana keessa gallee googaraa jaartii jala ciifnee bar sheeyxaanticha hamanna malee akka isaa sani gabbaanee bar itti dhodhoofnee dhugaa uummata keenyaa dubbachuu hin dandeenye bar. Ka hidhaa jiru naafisii bar. Ka gabri bar naafisii bar. Sigal sun bilisa dhiira goota. Nama waan itti fakkaattu gartee waan saba isaa ni fayyada jee mataan isaa yaade sammuun isaa yaadde sigalee dubbatee
likkittiimee siyaasaa qaallicha daafloo sheexaanticha guddaa dhiiga namaa dhuguu malee jiraachuu hin dandeenye zeero deebisee si galee yoona jeefteen na jeesi yoona hiiteen na hidhi jee usee taa'ee bara si galee dhiira jechuun kanaa bara si galee Oromoon kana qabaachuuf qabsaa'ota gartee lubbuu isinii kennu kana qabaachuuf baga gammaddan baga gammannee jechuudha baga gammaddan baga gammannee kun gartee nama murataa kana qabaachuudhaaf biyya gartee fuul dura jaaruu deemnuuf eenyu akka fakkeenya goonu arkachuu keenya jechuudha. Arra gurraachi Dr. Martin Luther King fa'aadha gartee fakkeenya godhataa jechuudha. Sigalee. Mee nuti leencoolotaa fa'aadha fakkeenya godhannaa ka gaafa duraa paaspoortii wayyaaneen kenninaaniif biyyaa ba'e kana fakkeenya godhannaa. Sigalee. So dhiira paaspoortii didde takkanaa tana fakkeenya godhannaa jechuudha gaafa bilisoomne. Gurrassi calawu. Sigalee. Gurrassi calawu. Kana qabaachuun keenya. Garuu namni kun bakka bu'aa ummataati. Salaalee bakka irraa dhalatee bakka bu'ee caffee Oromiyaa jira. Hagam takka akka inni ummata Oromootii tuffii qabu qaallichi kun. Hagam takka akka ummata inni bakka bu'ummaan osoon irraan kaafamin mana hidhatti isa kana dararu jiru. Hagam takka akka ummata bakka bu'e san tuffatu ummata Oromootiif kabajaan qabne argisiisaa jechuudha. Abiyyi Ahmad mohamee jira. Mohamee jira. Kana hajju jee anaa miti jecha isaati. Jecha Abiyyiitiin isin yaadachiisa. Ajjeesuun mohamuudha jeemoon jenne. Hidhuun mohamuudha jeemoon jenne. Qorannee hina jeemoon jenne. Gartee ragaarra harkannu malee hiinu jeemoon jenne. Yaadaan mormina malee hidhuun ajjeesuun mohamuudha jeemoon jenne. Sigalee. Ajjeesu jira, hidhu jira, osoon hin qoratin, mana murtiitii namni baafamee, mana hidhaatii namni baafamee ajjeefamaa jira, mohamee jira jechuudha. Sigalee. Baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Moonee jirra jechuudha. Sigalee. Waa'uma inni jee yaadadha. Saniifuu namni jecha ifiitiin bulle, namni jecha fiitiin hoogganamne, namni jecha halee jee irratti hin qaanfanne, qushasha wasakha sigalee. Namichi kun qushasha wasakha garbee jagaafee isiniin jennu jala gallee garre wajji dalaynee garre nama dandeettiin qabne nama bu'aan qabne nama gartee aadaaf safuun Oromoo wanni jedhamu sammuusaa tana keessa hin jirre qushasha ilmoo barandaa ka guddaa guddatti hin beekne ka sheekatti hin beekne sheekotii manzaraa malee sheeka dhugaan beeku sheekotii manzaraa jazbaa gartee qaadiree ammachi yaatu tana gartee sheekotii jettanillee yaamina sigalee ka tujjaara gaarii tujjaaratti hin beekne yoo riphee ololaa taate malee warra riphee gartee gandarra deemee faarsii bulaa bitu warra gartee gandarra deemee aktiivistii bituuf warra gartee gandarra deemee gosa walin naqee gartee damiinnan gosaa bitee akka gostii kanaa fi kan diigamtu Harargeen tun diigamtu warra godhu Shawaan diigamtu Arsiin diigamtu warra godhuuf malee sigalee nama kana namummatti hin beekne qushasha ilmoo barandaati jechuudha. Diqaalaan mata jabaattii jansi galee gaafa jawween diqaalaan haadha geessuu juusan mormuu turree jechuudha. Namichi jawwee janiin kun owliyaadha. Dhugumaan diqaala. Sigalee. Mee namuma inni kabaje as kenne. Abbaa gadaa ciibsisiisee rashane wadallootii isaatti erge. Manguddootu Harargeerraa filamee Rabbii Mahammad sodaadhu Rabbii guyyaa yoo malqiyaamaa san sodaadhu jimaa keenya nuu dhiisii. Hokkerraa nu ha'i jettee manguddoon 4 kiiloo jala ciisaa turtee ol naqee gartee wanni kana jaamtu hin jirtuuti deemaa jeef irraa guysee. Gaafa madda walaa buusan baaleerraa manguddoon hin hafne manguddoon dhugaa sun gaa.
manguddoo garaa, manguddoo karaa, manguddoo gartee durgootii miti. Manguddoon dhugaa sun ta muka jala teessee rabbi kadhattu sun, manguddoon teenya ta aadaa safuu beeytu sun, ta gartee waan arra liqimsituuf osoon hin taane waan boru sabni ta'uuf ilmisaa ta'uuf yaaddu sun itti dhuftee yaabo rabbii ji'iitii gartee maddi walaa buutuun seenaa asit dalagamtee jira. Nu jala wanni godhin jennaan anaa jaalatee deemaa jeeti fildi harshaa guuysisiisee jechuuf fildi harshaatti erge. Sigale salaalee kaanii wallagga kaanii wal jaaranii 4 kiilootti itti dhaqanii jechuudha. Ilma keenya si biyya bulchaa nu dhagahi ijoollee tana waan isin barbaaddu gaafii siyaasaa deebisii fi Oromiyaa keessatti aangoo adda hiradha isin ilmaan keenya barcumaa jecha waliin dhabina. Ilmaan isaanii seenkaa wanta barandaa afaan Oromoo dubbatti maarree dhalattee jaan namni beeku hin jiru. Waan seenaan qabne waan heeran qabne sigalee tarrabbiin akka carratti huluu godhee abaarsa qabnuun beeku ani sigalee. Oromoorra kaayetan itti dhaqanii hoggi gaafatan beenaa fidaa jaan. Namni isin dura dhaabbatu hin jiru fidaa jaan. Sigalee waan akkana yaadu qushaasha tanaa jechuu sigalee. Kanarraa dhugaa eeyda yoo jaate kanarraa dhugaa eegganna yoo jette siin maraataadha jechuudha. Abiyyiif kijibuun hujiidha. Oromoo ajjeesuun hujiidha. Sigalee. Ati immoo akka yakkan lakkooyte inni akka yakkatti hin lakkaa'u. Oromoo yoo ajjeese akka gaariittiin dalagee mijee koflee taphataa jechuudha. Oromoo ajjeesuun buqqisuun kun isaa hujiidha yakkaa miti Abiyyi biratti. Sigalee. Oromoo wanni beekuu qabu kana jechuudha. Kanaaf ragaan maali? Abdiillee dheengadda Oromoo miliyeenaan buqqise. Abdiillee 100 kalakkaa'amu rashansiise. Abdiillee jawwii ilma namaa nyaachisuu ture. Abdiillee waraabeysa mana hidhaa keessatti fidee nama nyaachisuu ture ilma namaa. Ka miliyeenaan buqqise san Finfinnee keessatti beeta mangistii keessa mana isaa bira jibbita. Beeta mangistii bira jibbita. Mana Abdiillee Finfinnee yoo dhayite daawwitii tanaan marsanii Rippaabilikaan gaardii marfamee eegamaa kabajamee jimaan isaa xayyaaraan awwadaa irraa dhufaafi jechuudha. Maaliif gujjaaf jeeni baga gatte baga fixxe hagi fixxe sun ni xiqqaatee hujeeni sigalee. Isaaf nama jeesuun hujiidha. Hujii tanaan hin jechaa jira jechuudha. Itti aansuudhaan Geetaachoo Raddaa nama miliyeenaan ilmaan Tigraay ficcisiise. Nama ilmaan Tigraay kijibee gartee kijibaan ilmaan Tigraay ficcisiise. Arra gartee 4 kiiloo keessa wajji taphachuu jira jechuudha. Sigalee. Namichi Tigree sanarraa himaa kan inni mana hidhaatii baase. Kan raayyaan ittisaa caccabee ijoolleen ol adeemtuu meeqa caccabxee gaara keessaa boojitee fitte. Sibahat Naggaa. Murtii takka malee gadhiisee gartee akka himamu cheeka duwwaa katabee fi haga fedhe harra katabatu jechuuf cheeka banaatti kenne amma Ameerikaa taa'ee maallaqa sanitti enjoy godhu jira jechuudha namichi. Jeneraal Kiflee Daanyaw ka Tigree ka markaba achisiise. Sigalee ka markaba achisiise. Murtii malee firiidha jedhanii gadhiisanii jechuudha. Maaliif warra akka gaariitti ummata miidhe, warra akka gaariitti ummata buqqise, warra akka gaariitti ummata ajjeese isa biraa badhaasa qabanii jechuudha. Daafloos sheexaanticha guddaa Daafloos kana biraa. Sheexaanticha dhiiga namaa dhugu malee keessattuu dhiiga Oromoo dhugu malee hin jiraanne kana biraa. Sigalee kindee kinfemoo kindee sheexaanticha Daafloos kana biraa namni sirri nama ajjeese badhaasa qaba. Yoo sirritti jeefte keessattuu Oromoo yoo sirritti jeefte yoo sirri buqqifte badhaasa qabda jechuudha. Itti aansuudhaan namicha fannoo haqaleessa walii farramne jedhanii faarsee bulaan huuyi jee lafa dhiitu kan
سيقال كولو بوكيسيس كو أمتا ولو رشنسيس قدرت أمتا شواكا ستي بس مام جيك الجسيس كولغا إلى أما بوكيسيسي ومن قوتون أنا تربرا إيغا بوكاي هغا أما سيقال هغا أما بكسانيتين ديبي أنغوك أو ديبي جيكو يامي هجيتي سرد دليدي سردي واني ننسك النقوتي سر جيسيتي بدأسك أبدا خوت جيتيني بدأسك النفي سيقول ورا قرتي شمالس أبدي ساتي في أوله أبدي فا في قادو تسمى فا ورا أبوتي قدا رشن سيس ورا أبوتي قدا جلبي بچيسي رشن سيس ورا أورومو مليونان بقاسي ورا أورومو مليونان هيومسي كان أنغو هريفي كان دجي هريفي كان أنغو ليميتين كم نتخني أكا فيتن قد أجيب ميليشا لينجيسي في أكا غاريت أجيسا بوكيسا سيالي توكيشا غافي سنغافتي أنا إسن الراهيدا أنا بيا إسن الراهيدا نما لكي أمتا خينيا رو ونقن دلغمون تاتو جي نما لكي ونقن غرتينو بليسي تيجي ناتو إسن الراجيسا إسن الراهيدا أكا چالو أجيسا سيقول هكا عبد الجبار حسين كان خان أجيس هيوتا ميكا كبتي أورجيسا خان أجيس قشاشة خيس الدرب ديخي خيس الدرب ريفسا إسن ديخي دا إسن قشاشة أورومون جاتشو جرابر سيقول هيو خيسا نكنا نقول جاتشو جرابر سيقول عبد الله بر أوغادل لما قفات دفع غافتي من إيداتي باسي أوغادل مقودو أوغادل لمان سن أوغاسوتا أفانا سوماليتين أوغاسوتا جان جرى لما قفات دفع من إيداتي باسي خنولال جيني منا غرتي بيت منغستي فكات خب بيت منغستي بري جبتان سينجي سنكنيفي ايدو غوسيسيفي مخينا تيجيتين اندوين تانا دبي رانايسيسيفي عبد الله تجاجلو جرا نما لما يج Oromoon ammoo miliyoonaan buqqaatee hayyoonni meeqa hayyuu ifiinjuu hundi itti dhaqeeti guutuu isaaniif irraa yaasee. So kanaafuu ajjeesuun isa biratti keessattuu Oromoo ajjeesuun yakka osoon hin taane hujiidha jechuu sheexaana daafloos kana. Kana hujirraa dhaabbuu jeeni taayye. Ajjeesuun yakka seeqa. هاتو يكسيها سيقول شيطان تجبرت هاتون أجيسون قديدون بوكيسون سيقول هرارسون غوسا والي جارون أرومو غندوم مان ديغو سيقول شيطان تجافو جنسين تاية ونخو يكا جين لكي هاي أتنماتو جيتي يكا جتا أمو الفول من هيدا الدربيج سيقول أمو الفول من هيدا الدربيج قوي غرتي فارسي بولان منستير بياديسي نمنخو منستير بيادي تايينكو أوروموتي يوني إرام فتشون قبل نمنخو منستير بيادي قوي فريتك تاني نقبتي ديم قوي أرى فارسي بولان قبا خيسان أبتي سميتهم قوي أرى ولي رتولمتي إن يرى فوداني خمبيني غرتي هم نبدير را غورياني خجبا قوي ولي رتولاني كيا أنينتنا قوي أكا نمني منا غورتي وان غور ولا لتن سيقلي قوي تكتي فيني خجاني إني هيما ربجي شيطان تيجا أماني لك إيه فراتتنا يكا غوراني سنو يكا وغا تربا غوراني قوي يوتك آتك قوي سيرانا لا أبا فيتي غافدا نما هيرا إثيوبيا سنين بيخجو كفيتن غافدا خموتو ما ديگرو هاتو خموتو ما مرمو هاتو نما فيتن غافدا أكا هيرا إثيوبيا يو أكام قدتك قوين سيرانا لا خنسي سفتو جي أتربقوف جي أتربقوف والله بالله يو نما نجا تاتي أكتا ساسيا نما خنا درو يكنو جتين تاتي جي أشان جي أفور يو كم تكاتي جي أجا كان وقع تربتي مرتيسني
murteen tun akkamit dhufte joolleen mana murtii keessa dalaydu dhugaan sabboontota dhugaas walii kaa'uun gaariidha haga amata diidamii soddomiitti murtee isaa badii lamaan joolleen irraa kuffifte sanillee itti murtee isaa jennaa aboo kun manuma murtii kanaa tuffachiisa nurraa qaaniidha kana waatti murteessinuu jedhaniitti mana jedhanii badii san kuffifnaa manatti galgalatti aanu dhaqanii qawweetti qabanii lubbuu teessan dhabu yakka tokkicha hafe san irratti murteessisiisuu jedhanii dirqamtee murteessitee jechuudha waan gootu wallaaltee inni waggaa 11 kanaa waggaa 11 irra murteessaa jee ajaja dabarsee beeku joollee qaanfatee ijaab namnummaan alaanu dhaga'u maal lunjaa jedhanii inni nuus laa'u ji'a torbaa uneegu mee waggaa 7 afaaniin haa jennu jedhanii siyala itti murteessanii jechuudha siitu itti murteessi malee rabbi itti murteessi siitu itti murteessi malee dhugaan Oromoo dhugaan saba kanaa dhugaan Itoophiyaa taa'ee wajji jirti jechuudha yaa cubbamticha dhugaan gartee taa'ee wajji jirti jechuudha taa'een ciisee simoohee jechuudha kijibaa falti ciisee simoohee akkamis simoohee raggumaaniin si fidan si faarsee bulaa gartee maraataa fi maraattuu hunda biyya alaatii baay'ataan bite riphee ololaa kana hundaan bitaa kaniinan hin beeynallee akka tasaa ganda keessatti hafe bitaa jee riphee ololaan hundi hanga artistiin baatu bitee biyya sii galchee sii ololchiisaa jiru OBN irraa faanaa biroodkaastii Itoophiyaa TV maarree kana hundaan osoon baay'ata dila kana baaftee ololchiisaa jirtu taayee tokkichaaf deebisaa kennuu dadhabanii kijibdu taayee tokkicha barruu takkitti inni osoon Facebook fuula Facebook sarra barreessu kagartee inni waa takka fuula tokkichaa san malee YouTube hun qabne nama sagalee jijjiiruuf hun qabne barruu takkitti san qofa dadhabdeeti hiitee jechuudha takkitti san qofa injifachuu dadhabdee hiitee jechuudha garuu itti milkooyta abadan taayee meeqaa alatti hafe taayeen haga ammaa foon isaatu ichitti hidhaa jira malee yaanni isaa guutuun ala jira nama isin afaan gootan hunda jaaree kutee sabaa sablammii guutuu tokko taa'aa jee kuteeni je itoo shayxaana bira tokko taa'aa jechuu yakka amma kanaanii simatanii bar taayeen tokko taa'aa jee horni conversation irra jennaan ummanni goota keenya galatoomi si deeggarra si wajji jirra itti muddi jeeni ummata bira fudhatama arkatee janii kasasanii bar barwaan itti nama kasastuun beeyne jaamaa fincaan beeraa dhuytu sigale jaamaa wayyaaneen dur fincaan beeraa obaaftu qabsoon Oromootu maaluma rabbinu godheen beeynu sigale fuudhee rabbichi akka geessitti geesse sigale meekamin namni ummata biyyattiitu isa jaalatee hidhamu qabaa sigale nama jaalachiisullee biyyatti nama himatamtiiftu jirra sigale yoo namnummaan tokko si jaalate yoo namnummaan tokko goota keenyatti muddisiin jee hay nugusa dhiiftanii akkamin nama kana jaalattan janiiti hidhatti ol si darbanii jechuudha sigale taayeen hojii isaa xumureera waggaa 70 murteessi sigale wallahi arraamiti qabsoon Oromoo gaafni dhaamtu sila gaafa gartee hogganoota Oromoo shinniggatti wali qabanii guutuu rashanaa gaafa Haile Sillaaseen Dargiin Minilik Oromoota cabse qabsoon Oromoo silaa cabxee gaafas cabti arra kan miidiyaan jiru kan hayyoonni dilli kun ala jiru
kan beeytonni dilli kun hiriiree kanatti salphii dhaabbatu jiru. Kan waboon akkanatti gaara sulultaa keessaa buraayyuu keessaa laga xaafoo laga daadhii keessaa garmaamu jiru. Qabsoo Oromootiiniif duuba deebisee jechuun harka kana dumuceessitee gurra kana dhiibuudha jechuudha. Uraa gurraa kanaan naqayetti. Sigale. Is over. Wanni kanaa booda wahuma if dura deemu malee wanni if duuba deebi'an jirtu. Tokkummaan keenya akka sibiilaa kana caalaa cimuu qabdi. Wal dhageeffachuun keenya akka sibiilaa kana caalaa cimuu qabdi. Hayyoonni keenya beeytonni keenya yeroon isin gabbaatanii kallattii ummataa keessa yeroon isin ammaa jechuudha. Yeroon isin kallattii kaa'uu qabdan yeroon isin ammaa jechuudha. Yeroo sirni kun shiifatee gartee haga humna qabu hunda uummatarra fayyadamu jiru. Milishaatti ijaaree, poolisiitti ijaaree, maalitti ijaaree sigale. Yeroo gartee sirni kun uummata Oromoo cunqursu jiru kanatti yeroo kaayyoof akeeka Oromoo galma ga'uudhaaf gangalachaa jiru kana abadan galman gahu jee gartee diinni gartee qiyaamaa nu kaa'u jiru kanatti yeroon isin gabbaatanii uummata keessanii kallattii keessan yeroon isaa amma kai lafaa tokkummaa keeti. Arra gartee wanni shayxaanni kun tuffate ummata taayyeen bakka bu'eessani. Arra gartee bakka bu'aa keetirra wanni saalfii takka malee ajaja dabarsee yoo waggaa 11 irra murteessuu baattanii ajjeefamtan jee abbootii murtii hunda sodaachise. Sigale. Inni ajaja kanarra dabarseef akka irra murtaa'u godheef tuffii ummata inni bakka bu'eeti. Oromoon Hacaaluu Hundeessaa du'e iyyitanii ustan. Battee Urgeessaa du'e iyyitanii ustan. Abdu Jabbaarii du'e iyyitanii ustan. Osoo Jaawar Rabbumaa baase malee gaafas ajjeessaniis wallahi iyyitaniitu ustanii. Gatiin isin qabdan hin jirtu jeeti gartee qaallichi kun akkatti isin tuffate. Arra hayyoonni keessan gartee saalfii takka malee faarsee bulaan Finfinnee handhuura Oromiyaa taa'ee qabsaa'ota keessan warra gartee jijjiirama kana fidee goy OPDUmaa gabrummaa wayyaanee jalaa baase kana ichi ciisee gibira isin kafaltaniif nyaachaa gibira isin kafaltaniif faarsee bulaa nyaachisaa sigale hayyoota Oromoo arrabsiisisaa jira jechuudha. Mindaan bar faarsee bulaa bahu bar gibira ati kafaltu bar. Mindaan gartee raayyaa ittisaa khasirashan kana bahu gibira ati kafaltu raayibar. Beeyta akkasi. Abbaan aangoo sii bar ummataa bar. Sigale. Arra gartee poolisoota ati gibira keetiin kafaltu qabsiiseeti bakka bu'aa keetti taphachiisu jira jechuudha. Bakka bu'aa keetti taphachiisu jira jechuudha. Taayyeen bakka bu'aa ummataati jechuudha. Ummata tuffate malee taayyeen gartee hujiisaa wanni inni dubbate dalagaa isaati jechuudha. Ummataatu gartee rakkoo teenya nuu dubbadhu, dhumaatii teenya nuu dubbadhu, nagaa dhabame nuu iyyi gartee je'ee ummataaf bakka buufate. Bakka bu'aa caffee Oromiyaati jechuudha. Sigale. Kana dubbachuun hujiisaati san gubbarraan ministeera nageenyaati jechuudha. Nageenya lallabuun hujiisaati jechuudha. Sigale. Nageenya lallabuun hujiisaati jechuudha. Akkamin nagaa lallabdaa jeeti warra nagaa lallabu hidhee sigale. Warra gartee nagaa hin beeyne Oromoo miliyeenaan buqqaasuu ture akka abdiillee faa badhaasu jira jechuudha. Sigale. Tanaafi gartee qeeroo hayluu gonfaa dhiyoo tana deemuus obboleeyyan lameen idduuf nageenyi haa bu'u. Obboleeyyan lameen wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Haa yabadabu. Warra juusa waajjira jaaraaf maaliif ergamtuu isaati jechuudha. Isarraa mindaa nyaatti qallaba isaa safaraafi halkanii guyyaa isa faarsaa oolti. Maqaa jijjiirrattee waan isaa sheer godhaa oolti. Bakka hin gahin hunda geessifti. Bilicii tana gartee biitii jijjiiramtee jettee dhaadheessiti. Gubbaan kun Oromoodha. Keessimmoo sheeyxaantichaa jechuudha. Akkammaa
sheekotii wantaa tana sheekotii manzaraa tammaa jimaan haraami faraqataan ijoollee tana suudii tana wal fichisiifti faraqataan gartee jimaan haraami jetti oromuma ajandumaan akka gartee oromoo wal nyaachisu kun idduun dhabame mee warra jimaan haraami juusan murtaddii deeggaruun haraami moo halaalijii gaafa abiyyi isaan halkanii guyyaa salfii dura dhaabbatanii sagadanii du'aayii godhaniif kun murtaddiidha jechuudha. Murtaddii deeggaruun haraami moo halaalijii gaafa nama dhiiga namaa gannaqeef du'aayii godhuun haraami moo halaalijii gaafa nama jeesu nama najjeesin jettee gartee dura dhaabbachuun suwaaba moo sunnaadha jii gaafa hin beekanii jechuudha. Qushaashni gartee imaamata marattee akka waan sheekaa fakkeessite sheekotiin manzara guyyaa dheeraa hiltan ooltii jechuudha. Hudduu beera gartee kana laaltee gartee maasha Allah jettee areeda harkisaa ooltii jechuudha. Areeda korbeeyyiinuu qabdu tan. Waan akkanaati isa bira sheekotiin waan akkanaati ta'an gorra dhufte. Sheeyni aadaa beeku, shari'aa beeku, safuu beeku. Sigale. Quraanaa fi hadiisa rabbii kana dhugaan gangalchu muka jalaa beelaan gangalataa jira jechuudha. Sigale. Kijibduu fakkeessituu ilmaan isaanii gartee kaan Ameerikaa, kaan Awustiraaliyaa, kaan Kanaadaa, kaan Dubaay, karraa jalee sheekotii manzaraa ilmaan isaanii Dubaay baratu jiranii jechuudha. Qushaashota kana. Achi tetteessee immoo afaan dadhaabdee maarreen haraami mitirkishoon haraami jetti sigale. Saniifuu Oromoon tiyya kanaa jecha wantillee kennitee waliin dhabin jimaa tana dhiisiiti jimaa wahii saraameessuu hin dandeessu Qaadireen Abiyyi sheekotiin manzara wahii saraameessuu hin dandeessu wahii salaaleessuu hin dandeessu jechuudha. Sheekummaa isaanii irraa mulqinee jirra jechuudha. Sheekha jechuun ka ummata isaatii dhugaa dubbatu ka ummanni isaa beela'u wajji beela'u ka ummanni isaa rakkatu wajji rakkatu ka ummata isaatii sagalee ta'u ka sagalee rabbii san osoon hin jijjiirre murtaddii rabbiin mataarraa darba jee dhugaa himu ka sabaaf hadoodu ka gartee nama biyya balleessuuf irraa balleessuuf hojjetu malee ka gartee garaan isaa guutamnaan na nyaate huddu nyaate maal naa dhabdi sigale kajuu kun sheekha osoon hin taane Qaadiree murtaddiiti jechuudha. Tanarraa wanniin komantii godhee amma warri jimarraa dubbadhu maal jettan sigale anna biratti sheekotiin manzaraa wayii salaaleessuu hin dandeessu wayii saraameessuu hin dandeessu jechuudha. Ifiifuu haraam nyaachaa jirti haraam uffataa jirti haraamiin faalamtee jirti jechuudha. Namni murtaddii deeggaru namni nama dhiiga namaa dhangalaasu deeggaru namni nama gartee miskiina boochisu deeggaru miskiina sanii namni daqiiqaa takkaaf sagaleen taane gabbahee jimaan haraaminaan jedhu rakkaba. Namni miskiinni kun maa du'a miskiinni muslimaa kun lubbuun mu'miniina takkaa lubbuun nama tokko abarra qaalii jee rabbiin maaliif namni kun ajjeefama namni takka afaanii baafatee hin jiru waa'ee jimaa uggii haraam isin jee ati kana sheekha jettee deebii kennitaafi sheeyxaana mataa baltii kanaaf sigale kanaaf kana sheekha jettee dubbatta sheekotiin akkana jetti sheekotiin maarreen haraami ifiifuu haraam yaa'u tun maal keessa jirti tana dubbatta nama murtaddii salfii duraa dhaabbatee du'aayii godhu nama mujrima nama fixuuf dhaabbatee du'aayii godhu garaa isaatii jecha liqimsaa isaatii jecha hay bobar nabi Muhammad alayhi salatu wassalam bar warri qureeshii bar dahaba waan barbaadde sii kennina angoo barbaadde sii kennina wahuma imtu tana nurraa dhiisi jennaan bar osoo aduu tana harka kanarra kaanii ji'allee harka kanarra naa kaanii hin dhiisu jee bar amantiisan qabanii jarri kun amma
ergamaa san jala yaa'u jiranii jarri kun. Warri garaa isaanirraa guddachuu dadhabe kun sheekotiin hiltantun sheekotiin hudduu beeraa biyya aangorra guuratee kana eegaa oolte shaallaa jettee gartee zuhriin itti qadaa'utun osoo isiin dabbaa kana laaltu yoo kana laaluu baanne abiyyiin nutti aara jette sheeyxaantichi keenya nutti aara jette tana ammaati tuwwaa haraameessitee tuwwaa halaaleessiti tuwwaa haraameessitee tuwwaa halaaleessiti akkuma abbaa gadaa abbaa hudduu jennee dhiifnetti abbaa durgoo jennee dhiifnetti sheekotii kaadiree sigalee kaadireen qushaashni maqaa sheekaatiin daldaltu sigalee qushaashni tun gartee ummata bakka hajji jetteeti bar ummata irraa maallaqa fuutee ummata folloysuu jirti bar ummanni arra hajjii 740 eenyu baasee dhaqamee naayim mee eenyu baasee dhaqa isaan maallaqa kana fuudhaniiti sheeyxaanticha isaanii kennanii sheeyxaantichi durooyiniin bitee ilmaan muslima irra darbaa jechuudha. Wallagga keessaa namni buqqee ilmaan muslimaati takka gabbaatee sagalee taate jimma keessaa namni rakkachuu jiru ilmaan muslimaati takka gabbaatee sagalee taate arsii keessatti sheekha imaama masgiidaa guddaa ajjeesanii akka namni tokkochiin fuune waraabeysa nyaachisan sheekotiin har'a gartee maarreen haraami miitirkishoon haraami jettu tun takka gabbaatee sheekha sanii sagalee taate maaliif sheeni sun sheekha dhugaatii jechuudha. Sheekha akka ergamaa keenya irratti quraanni bu'ee fi hadiisa ergamaa keenya sirritti ozoon itti ni daane ozoon irraa ni rifne oofuu jechuudha. Sheekha garaan hin binne jechuudha. Sheekha dhugaa kaniinaan gartee ummata isaatii wajji beeltii kan galchuu jirti siin juusanii jechuudha. Amma tanaa jimaa halaalchee jimaa haraameessaa. Tanaa jimaa haraalchee jimaa haraameessaa meenaa himi. Jimisii haa godhu mee tanaaf deebii kennitanii mee rabbi sodaadhu. Namoota garii keenya afaaniin ajaa'iba as keessa jirtanii na laalu jirtanii keessaan na dhuftanii jimaan akkana ta'e maarreen akkana ta'e. Kanneen warra qaallicha sheeyxaanticha kanaa wajji walii galee akka jimaan harargeen gurgurame akka ummanni harargee hiyyoomu akka ummanni harargee lafarraa dhumu hararge ummata harargee jaan tokkootu as ture jedhanii seenaadhaaf xiqqoo booda akka nu himan sheeyxaantichaa wajji dalagu jiru jechuudha. Sigal sheekotii manzararraa shee amiini biroo kan ati jetturraa eegalii. Sigal sheekotii ganda birootti quban qabin isarraa eegali cufti sheekotii manzaraa sheekummaan isii ummata miskiina bakka buutu jechuudha. Sheekummaan isii eenyu bakka buuti abbaa aangoo abbaa maallaqaa abbaa durgoo kafaluu danda'u abbaa xayyaaraan isaan oofuu danda'u abbaa xayyaaraan gartee hajjii isaan geessu umraa isaan geessisiisuu danda'u kana bakka bu'anii jechuudha. Kun maal si halaaleysa maal si haraameessa naan ifiifuu haraam deemu mee haraam deemurraa halaalii fi haraamati eeggattu maali mee naan keessaan dhufanii sheekha sagalee nuu ta'e akkana jaanii mitirkush arraaraan sitti me'an akka jimaa gartee walii galanii sirratti hojjechuu jiran akka ummata harargee dhabamsiisuu deemu qaallichi. Diinni harargee guddaan sheeyxaanticha daafloos kana jee arraaraan sitti hime. Kana jee arraaraan sitti hime. Kana ol mee isinittiin diree uffisamoo mee maaliin godhanaa hime? Mee naa hime? Ummata kee ajjeesu jira ummata tokko hoggii wanta gootu ni hiyyoomsita. Hiyyoomsee gibiraan gidirsee manarra diigee meemma bakka mana diigansa bakka takka waan isa mee wanni isaan jaaran maaltu jira. Karaa kanarra ifaa dadhaabanii way harar numa tolte jan mana Oromoo miliyoona meeqa diiganii beeku. Ifaa bilicii kana dhaabaniiti way harar numa tolte way dirridawaan numa tolte si galee.
mana miliyoona meeqa baasuu ichi diigamee beekan. Ifaa tokko ichi dhaabuudha. Ifaa chaayinaa tokko ka billi jiru ichi dhaabuudha. Si galee mana meeqa diiganii jechuudha. Muslima meeqa ala baasanii boochisanii jechuudha. Quraana meeqa ibidda roobatti roobsisanii cicciramee quraanni sagaraa keessatti haramee jechuudha. Sheekotiin manzaraatuun kanaaf sagalee taate guyyaa ummanni keenya rabbi sodaadhaa jimaan kun yoo ummatan fayyadne waan ummanni kun itti ilmaan guddifatu takkaa warshachi dhaabdaaf takkaa dalaga bantaaf waan gartee bakka jimaa kana bu'ee ummanni kun dalagachuu danda'u naggadachuu danda'u itti godhaafi suuta suutaan akkasi kuchiifta osoo mootummaa sammuu qabu duriyyee gaarbeeja wasaaqa qushaasha osoo ta'uu baatte sigale waan gartee naayilojii takka hin qabne osoo ta'uu baatte sigale fiddeeti dargaggoota kanaaf dalagaa bantee mana barumsaa kana gadhiiftee kunaa baratu kun warshaa tokko fiddee takkaa warshaa daabboo haa ta'u takkaa warshaa waan fedhee haa ta'u fiddee ummata kana dalagaan biizii goota akka isaan hin qamaane akka isaan irraanfatan dalagaa kana nayixaa jechuudha. Namni bakka dalagaa tana dhuftanii warshaa kana keessa dalaydan jimaa qabattanii dhufuu hin dandeessan jette namni irraanfataa dhufa namni galii harkannaan jimaaf irraa dhiisaa dhufaa jechuudha. Jimaaf irraa dhiisaa dhufaa jechuudha. Akkasis silaa namni akkanumatti gartee ummatarra jenosaayidii ummata guutuu fichisiisu jira. Takkaa isaanii ummanni keenya waan itti mataa qabatuun qabu mootummaan kana godhuun qabu jee sheekotii manzaraa tanatu dura dhaabbattu gartee ati hin jirtu jechuudha. Boorabbi oliin isaa deemu diina ol qabee maarree ol qabee miixirqisha ol qabee siin ja'a. Mee diina maal qaba? Diina barka ol qabe ijoollee kiristaanaa, ijoollee muslimaa, ijoollee waaqeffataa tagartee daawun wayyaanee jettee bakka takkatti awwaalamte sanii bar. Sigal. Sanni barqee yeroodha ta'u ol qabdee bar diina rabbi. Malee bar kun bar kanuma gaafa isin diina ol qabe jettan bar wayyaanee wajji qeeroo sarrashanuu ture bar. Sigal. Akka jijjiiramni har'aa kun hin dhufne. Akka ifni har'aa isin harkattanii gartee ittiin beeraa amaaraa taphachiiftan kun isin hin dhufne dura dhaabbachuudhaaf sigalee wayyaanee wajji geetaachoo asafarraa gartee wanna fudhatee ka gartee waan kana dura dhaabbachuu ture daafloos kanaa bar daafloos ati har'a uummatarra dhaadheessu daafloos har'a makkaa keessa dhaabbattee yaa rabbi isaa umraa na fide wayyaa rabbi oliin naa deemi jettee gartee ati uummatarra du'aa goosiftuuf kana garta. Kun bara akka jijjiiramni kun hin dhufneef jijjiiramaa dhiibatee gartee harkaa dhufe malee akka dhufneef dura dhaabbatee qeeroo rashansiisaa ture isaa Lammaa Magarsaati hundi isaanii dhiibatee harkaa dhufe malee sigale warra bar rashansiisaa ture bar taayyee irra hidhame kana fa'a barka jijjiirama kana gaafas illee mana dukkanaa keessa hidhaa jira bar taayyee gaafa qeeroon inni uume ala kanaa barooddu inni mana dukkanaa taayyee fa'a bar ka jijjiirama irraa ittiin bashannantu ittiin hiltan ooltu kana ittiin tikeeta sii muranii muhaadaraa deemtu kana ittiin tikeeta sii muranii umraa gartee nuti tara takkaa godhuu dadhabne marra dhibba gootu kana sigale taayyee fa'a barka hidhamee fide arra silaa isa fa'aaf sagalee taataa bar jimaan haraamii maarreen haraamii dhiifte haraamii fi halaaluu dabaaftee ni beeyta sigale haraamii fi halaaluu dabaaftee ni beeyta uteelli miskiina gidirsanii miskiina irraa gibira guuranii uteelli ati halkan bultu sun maallaqa miskiinaatii barkan si kenna durgo janii sii kataba yaa sheeka manzaraa sigale kana halaalii fi haraam sheekotiin jette maarreen jettanii waan hin taane nutti wacinaa sheekotiin amma gartee hin jirtu sheekotiin dhugaa tadheen gaddara shanamte sanii arsii keessatti sheekotiin dhugaa ummata keenyaa wajji rakkachuu jirti ummata keenyaa wajji yaa rabbi bineensa daafloos fiddee ummata irra keessa kan akkuma rafee nurraa hambisi jettee du'aa godhaa jirti yakkuun jechaa jirti jechuudha ummata wajji gibiraan gidirfamaa jirti jechuudha
ummata wajji buusii milishaatiin gartee gidirfamaa jirti jechuudha. Ummata wajji gartee shaneen irraa eegijanii kaadireenii fi gartee mana dubra gangalchaa barcaa godhaa halkan isaa dachi akaafachaa guyyaa oole halkan ala dhaabdii jechuudha. Sheekha dhugaa sani sheeyni dhugaa kan nuti beeknu. Kun kaadireedha jechuudha. Kanneen amma waa haraameessu waa halaaleessuu hin danda'anii fi haraam deemu. Haareetti deebi'anii shaadaa qabatanii gartee as deebi'anii wanna ta'an malee kanneen fi warra laayina rabbii gadhiise. Kana gartee haraamii fi halaal inni sitti haasa'u dhageessee asirraa wacin usii jimaa kee dhash godhii qame gurguradhu hanga dandeessu. Sheexaaniin silaa gurguruu sitti hin dhiisu. Daafloos ilmi isaaniitu sigalee gurguruu sitti hin dhiisu. Haga rabbi sii laaffise gurguradhuun siin jedhu. Gurguradhu. Jabaadha. Itti aansuudhaan uummata Oromootiif hin dhaamsa qaba. Uummanni Oromoo osoo ijaan laaltanii hayyoota keessan qaroo teessan ija teessan wanni qushaashni tun isin harkaan fite. Opiidiyoon kaleessallee Oromoof diina arrallee Oromoof diina. Warri aangoo qabatee opiidiyuu makaleessaati. Toltuun beeynuu jechuu fi gartee hayyoonni guutuun sababa mooraan Oromoo facaatee haphattee laaffattee namni wal qoodeen wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Warruma kaleessa Alamaayyoo Garbaabaa fa'aa rashansiisee jechuudha. Abiyyi fa'aa jechuudha. Insaa keessa ture namicha. Nama dheengadda Oromoo sigale cidhaan irratti haayilaandii rarraasisiisaa ture jechuudha. Nama dheengadda Oromoo jilmaan rashansiisaa ture jechuudha. Nama diraamaa ajaa'ibaa gaara mul'ataa baddannoo bakka jedhamtutti Amaara Oromoo rashante jee ETV diraamaa qopheessee akka maqaan ABO badu akka Ameerikaan ABO'dhaan shoorar keessa jettu nama gartee filima san hunda katabee namicha kana jechuudha. Namichi kun arra carraa sirriitti harkatee jechuudha. Gaafas harka namaatiin Oromoo balleessuu barbaade. Arra immoo carraa harkate rabbii gaditti namni waa isa gaafatu hin jiru jechuudha. Waan fedhe godhuu danda'a. Arra carraa harkateeti harka isaatiin sirri balleessuu jira jechuudha. Oromoon afaan Oromoo afaan federaalaa nu godhi dhiisiiti Oromiyaa wanni jaamu haqamuuf deemti jechuudha. Tana ifitti namicha akka gaarii carraa harkateeti irraa kafalachuu jira jechuudha. Uummata Oromoo kan gartee wayyaaniin xiqqoo xiqqoon suutaan ajjeesuu turte san inni jilmaan walii qabee rashanu jira jechuudha. Hayyuu si keessaa fuudhuu jechuun nama siin deemu si keessaa fuudhuu jechuun sigale nama jaarraa meeqa booda argamu si keessaa fuudhuu jechuun saba san doomsuu dhabamsiisuu balleessuudhaan garaagarummaan isin qabdu jirtu. Isin balleessaa jira, isin cabsaa jira, beelaan isin cabsaa jira, gartee gaangistara isin irra jaaree kaan isin saamsisaa jira, kaan gartee isin buchisiisee maallaqa isin gaafachiisaa jira, isin hiyyoomsaa jira. Haga yoom isin akka teessanii sirna kan nama nyaataa kana firra laaltan if gaafadha. Wanni kun Oromoon ni gaha jennaan ni gaha. Amma lolli banamuudhaaf qophiin xumuramaa jirti jechuudha. Lollimma wayyaanee fi isaan iddoo banamuu deemu kun dhimma keetii miti. Arraan sitti hima osoo lafti nagayaatiin si akka gartee nama biroo gaafa gartee lolli eegalee qawween dhaamtee jeemii irratti ol ba'ee isiniin teentan. Lolli banamuuf deema 100% Tigreen amma ukkaamamneen teenyu if baraaruu qabna jetteeti lola if baraaruu banuu deemti. Ummanni Oromoo wal qooduu dhiisee osoon gubbaa galaanisi garangalle 4 kiiloo ta'e qulqulleeffachuudhaaf hayyoota kee wabootee beeytota kee dubbisuu wal dhageeffachuun waan dhufuuf qopheessuu yeroon isaa amma. Yeroon isaa amma.
maarree keenya qabatee ilma keenya achi qabatee yoo abiyyi aangoo gadhiise mee eenyu qopheeffanne mitirkishoo qopheeffanne wayyaaneenis yoonii fi gartee nuti aangoo gadhiifne amaaraa fi oromoon wal fixxi jechaa turte amaaraa fi oromoon sunii waliin fidne walumaan jiraachuu jirte agaamma yoo abiyyi kutees warra abiyyi kana fideetu ala kana tattaa'u jira jechuudha warra gaafa abiyyi akka jijjiiramni kun hin dhufne geetaachoo asaffaatii wajji halkanii guyyaa oromorra qabsaa'u ture jijjiirama kana akka dhiibee harkaa dhufu warra gahee taphateetu akkana tattaa'u jira jechuudha hayyoota meeqaa tattaa'u jira jechuudha beetota meeqaa tattaa'u jira jechuudha raayyaa ittisaa keessa waboo keessa ibin piipii tana keessaa nama meeqa gartee qacarraa dhabe kasaba kana hadoodu karakkoon saba kana isa laaleessitu kamana galee juu meeqaatu tattaa'u jira jechuudha kan nutubee ka ifii dubbachuu dadhabee akka nuti dubbannu information kana as nuu baasu jiru hayyuu meeqa beekaa meeqa taa'u jira jechuudha bar sirna ammaa kana jechuun bar nama gartee taa'ee danda'a hayyuu guddoo akkasiisanidhe Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa godhu nama bar Lammaa Magarsaa akkasitti ummanni jaalatu san biyyarraa aree Shimallis Abdiisaa bakka isaa buusu namni tokko bar namni jijjiiramaa deemu tokko yoo ana aangorraa kaase nama na caalu saba sanii fidu qabaab namni sabaa hojjechuu deemu namni biyyaa hojjechuu deemu hoggii nama tokko kaasu hanqina qabdaa jee kaasaa jechuudha sirriitti uummatan tajaajila jee kaasaa sigale hay kanaa gadii gaafa siifite kaaga kiyya dubbachuun bee kaaga kiyya yaaduu hin dandeenye kaaga kiyya jaalalan qabe kaaga kiyya dhageeyitiin qabe kaaga kiyya uummata kanaan hadoonne yoo nama naa gadii fide namni sun beeki diina keetii jechuudha sigale sirri si miidhuu deemu malee wanni inni si fayyaduu deemu hin jirtu jechuudha saba koo dammaqe filmaata kanaa booda namichi filmaata maaltu jira miti inni fakkeesseetuma filmaata moonee jechuu deemu sigale filmaanni naannoo Tigraayitti gaggeeffamu Amaara keessattis haga tokko fakkeessanii footoo fakkaasaniitu namichi gartee nama qaanfatuu miti wallaahi billaahi udaan isaa hudduu qubeef kaa'eef keessaa fuudhee harkanni deemaan namichi sun nama qaanii takka beekuu miti የመጨረሻ ወሰኽ ነው ቁሻሽ ይረዱማ መጨረሻ ilmanamaati dhiirti barboo if qaanfatti barna namni kun maal naan jaalle bakka namichi kursiisaa malee waa takka namni maal naan yaadu amma inni isin gartee inni qaanfataa minaamin faajeen namni dudubbata abiyyi nama qaanfatu miti bakka qaaniin bultanii bulle sigale saniifu ummanni keenya kana gartee yoo inni ka'e maaltu dhufa maal qopheeffanne minaamin jettanii ifin rakkisina wajjin rakkatina kananii darbina qophaawaa wanni isaa hundi dhumattee hayyoonni itti qophaa'u jiran keessaa fi alaa wal dhagaanii wal dubbisu jiran dippiloomaasonni biyya guutuudhaa itti qophaa'u jira sigale amma Ameerikaan baatii takka keessa marra lama itti dawwalte hudduu qabaddu amma booda haasawa gartee waa'ee iltiraatii fi waa'ee ollaa haasawtu kana hudduu qabadduudhaa biyya dheengaddafa waarningi irraa dhumaatti kennanii jechuudha amma booda afuro baasuun taa'u galaanoo jee shayxaanni wasayni sigale saniifu addunyaan guutuu fuulatti guurtee jirti kana fayyadamne 4 kiiloo teenya akka namni nu duran to'anne tokkummaan akka to'annu isiniinjaa nagaan naa jiraadda baay'ee isin jaalata kaabbutaati sheekka abbutaa waan juu kanallee jibbeetiin jira waan wasaka tanaa jecha sigale wasaka sheekkotii manzaraa tanaa jecha kaabbutaa baay'ee isin jaalata nagaattiin isiniinjaa firii taayee danda'a jaa sigale taayee danda'a dhugaa qabsoo Oromootu ummata Oromoo baasa firii hoggii jennu gartee shayxaana kana baasaa miti dhugaan sun dhuftee haa baaftu jechuudha nagaatti